Kuni na dhibe intaltummaan gartee ati jaartiin qabdu jettee gaafattu sanii intal kootu anaa sitti hima. Namni ilmaan isaatu ammaan tanaa hubannaqee deeme kun dhalaa biraarraa hoo maali? Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota keenya dhiyoota naasisnarraa badeetiin jira asumaanuu dhiifama. Arraan kana waan hedduu takka na dhibeetu na fide. Wanni sammaa jechuun keessaniin oolu. Akkuma argitan mee isin viidiyoo tanarraa maal argaa jirtan? Yookaan maaltu dubbachuu jira? Maal dubbachuu jira? Waan isaan dubbachuu jiran addanaaf hin baane yookaan immoo akka gartee anarratti ilmaan facaasee kuteetti isiirratti ilmaan facaasee akkasitti qabalaan deddeebisti moo maali naaf hin galle wanni san? Viidiyoo kana ilaallee walitti haa deebinuu mee asumaan? ግን አሁን በቃ ወድጄዋለሁ። እንግዲህ ለነሱ እንደ ቀልድ እያዩት ነው። እኔ ደግሞ ፍቅር ይዞኛል። ወደዳችሁም ጠላችሁም ማለት ነውና አይደለም ገና እናቴ ያልሰማችሁ ምኞት ስለኔና ስላንተ እየሰማችሁ ራሱ ሳታቅ ምኞትም ሳታቅ እናቴም ሳታቅ እኔ ብቻ በማውቀው አንተ በምታውቀው እኔ የምፈልገው ነገር ሁሉ ነገር አሟልተ ታኖረኛለህ። አኩማ አርግተን ቪዲዮ ተነረቲ intalti san haadha mana isaati moo afaddan baanoonni isaan jaasuni dhiiroo maalii yaani akka gartee anarratti ilmaan facaasee deeme kanatti isii hoo dhiiroo maaliif akkasitti tumti miira keessa galteeti zaabarra tumu jirti waan tumtuuf san na dhibee nu hordoftoota kabajamtoota keenya warreen gartee afaan warra soddaa kana beeyta yoo jiraatte mee keessaa na dubbisaa yookaan immoo koomentiidhaan akkana jechuu jirtiin akkana jechuu jiraani. Sanii fi isiin tun isa kana cafa jirti yoo jettanii akkasitti addanaa baastan bareeda. Mooraajuun kun jireenya mataa isaa eegale moo jireenya haaree eegale moo addanaaf hin baane. Inni kun eega manaa bee ji'a 8 moo 9 lakkoofsisee jira. Kanaaf kana keessatti amma inni viidiyoo afaan Amaaraatiin dalagee maxxansuus man arga. Garuu hubuun irra bilbila telefoonni isaa cufaa ja'a yookaan immoo telefoonaan an qabu san jijjiirrateetuma inni biyya kana keessa jiraachuu jira. Akka inni biyya kana keessa jiraachuu jiru kitti na adda baate. Amma kun waan haarii haanuu ol naa bahee intaloo takkasaa takkaa wajjin ol bahee intaloo suni numa cafayti harka lamaan numa cafayti waan isin jechuu jirtuun hin beeku ani intaloo san takkaallee argeen beeku wayii gartee baatii 7 yookaan immoo baatii 8 lakkoofsa kana keessatti isii wajjin hariiroo qaba moo garaa godheeti ilmoo saniif isin rakkataatu jirti moo addaan naaf hin baane hordoftoota kabajamtoota kiyya. Reen afaan warra soddaa kana qabeeytan adda akkanaa baastan koomentiidhaan akkana jechuu jiran jettanii addanaa baastanii yookaan immoo isaan naa dubbistanii akkana jechuu jiran naan jettanii addanaa baastan hedduu akkanatti tola jechuudha fi viidiyoo kana isin waraabu jira. Raajuun jireenyi mataa ofii kajaan akkanaa ta'e inni akkuma gartee gaafa dura manarraa ba'uusanii gaafa manarraa ba'uus nadhumaa jecha ba'ee osuma nadhoo taane taan barbaadu nadhumaa jecha ba'ee. Arrallee kun karaan isaa sanuma waan haarii namni silaa jijjiirama addaa fidatee tol baha inni immoo inni na dhagaame miira keessan galee wallahi dhugatti miira keessan galee maaliif miira keessa galtee tokkosunu akkuma argitan kanumaan bakka bashannanaallee deemee manarraa illee manatti illee miira keessa galeetiin hedduu takka aaree mee hara gartee bakka qilleensa fudhataa dhaqe ni wajjaa yaada juuniin as dhufee asillee dhufnaan dararumaatu na bilii jettee waan inni itti jiru kuni. Wanni itti jiru kun dhuguma naan taane amma ugguu takka amma viidiyoo duraa irratti hanjaman see'uu akka gartee waan hanjamaatiin see itti deebi'ee lama naa gadhiise viidiyoo sadaffaa gaataa'een eeggadhu jeetiin dubbachuu jira. Hugguun dhaga'u afaan Oromootiin xiqqishuu hugguun dhaga'u siin jaaladhaa jettiini. Siin jaaladheettis. Jaalalli tun maali? Jaalallummaan jaantunuu maali dura beeytanii? Isii beekamoo sii beeka jaalala sana. Jaalalti hooti wayirra dhaabbattee yookaan isa sana yookaan isiinis innilleen kata'uus ta'ee waan irra wal dhaabbatanii jaalatan san wal jaalatan san waan akkanaa anuu duraanuu gartee haala maraaturra jirti ilmaanii wajjin maraachuu jirti haala maraaturra jirti ammallee ol baanee tiitiiti maraachinaa yaada juuna fakkaate raajuun namni ilmaan isaatu ammaan tanaa hubannaqee deeme kun dhalaa biraarraa hoo maali warqi dhalamoo daaba dhalamoo maal dhala moo ilma namaa dhaluun deemu inni jaalatee oomman tala dhalaa takka fuudhee wanni inni irraa argatu ilmaanuma hortiif ilmaanumaan akka nanoree kana hortiif wanni biraa warqiin isiin fidduuf hin jiru. Juudhaa laaftu mallaalame
raaju ne dhugaa namni amata tokko kenne kuma dhalaa hisaabu jiru dhalaa tana hisaabee dhalaan tu shaniif ja'a kudhan ta'uu dhabdu amma namni jireenya mataa ifiitii yaadee jiru firraa jijjiira malee dhalaa jijjiiru amaturraa yookaan immoo baatirraa yookaan immoo guyyarraa dhalaan jijjiiru ilmi namaa agartee ilmi namaa jireenya mataa ifii akkamittiin guddadhaa akkamittiin biyya namaa tan keessaa waa biyya godhadhee biyya namaa tan keessaa kara biyyattii yaagalaa garuu raajuun ammoo jireenya mataa isaatis hin jiru jireenya waa dhalaa jaalatee yookaan fuudhee sanis jijjiiraan jiru dhalaa namaa tanaas akkuma kiyya kana fuudhee yookaan immoo itti taphachumaaf deemu jira malee inni akkasi jaalalatti inni itti naa deemu jiru hin jirtu. Deebiyyoo dhalaa kan fedhu taatellee bar dhalaa fideefiin jira fuudhuufillee hin deemu. Ittuma taphachuu deemta. Ati yaadni kee akkasi garuu. Kasi jala deemtee gartee siin jaaladhe yookaan immoo waan gartee ati jetteen gootuutitu sammuu isiitutu fayyaa hin qabne saniifiifuu. Silaa sammuun isii fayyaa qabaate ana haadha ilmaanii ni gartii ni beeyti osoo ani haati ilmaanii ilmaan keenarraa kottu firodhu yookaan immoo ilmaan keetii masruufa fidi siin jechaa jirtu. Dhuftee immoo har'a jaalalateetiin na qabe yookaan immoo siin jaaladha jettee sii dubbachuun sanuu waan nama dhibaati. Isummaan sunuu gartee miti nama ayilii hin qabne nama ayiliin irraa hir'uu nama sanii jechuudha. Asumaanuu ati immoo yaani haala faaya maraachuudhaaf waan kana qabattee ol baatee miti. Ani maraadhu teessuma maraacha malee ani maraachuufillee gartee miti hin deemu kana. Sigalee amma egaa karaa kanaan dhufte anilleen karaan dhufuun waliif itti yaana laal. Atilleen haaluma keetii fi karuma kee ka qabattee jirtu irra jiraadhu. Mata yala deddeemtu tun maali? Isuma takkitti kana bichaatti naa baasi. Isiin tun maali isiin? Ay namni akkamitti qaanii takka qaanuma dhiiseetu qaanummaa nutti dhagaamu diddee dhalaa tanarraa buu tanarra qoree tanarraa buu. Xiqqishulleen qaanfattu ati. Wayifuu dhiira ifiin jettaa dhiirti bara. Kofoo kaatteetuma shamisaa kaattee deemuu miti dhiirti. Dhiirti ammaafiin dhiiratee jaartiin tiyya sunii fi ilmaan kiyya sun maalirra jiranii? Jettee sanuu addaan hin beeytu sanuu waan irra jiran hin beeytu. Dhalaa biraa fuutee olii gad las maali ati? Umrii tee guutuu ati akkuma dabarsuu barbaadda ati umriin tee akkasii miti ilmi namaa waa firraa hambiseeti waan firraa hambise saniif waan isiin boodetti guddattu yookaan ittiin jiraattu yaadaaf malee dhalaa tana fuudheetiin tanaa siikee tana fuudhee tanarrattis fuudhee ilmaan tanarrattis naqee tana garaa godhee tana akkas godhee jee ilmi namaa yaadaan ta'e. Amma viidiyoo ilmaan kee kottuuf rodhu yookaan immoo ilmaan keenarraa bakka itti rodhu jeetiin viidiyoo san dalageetiif hin jira. Haala kanaan ammoo makkatti haala kanaan alilleen nama taa'ee ilmaan isaa guddisuu miti haala kanaan. Anuma afaaniin an beeku dhiiseeti afaan warra soddaatiin na ol bee. Afaan warra soddaa malee ilma dubbatu afaan warra soddaatiin wal bareeti afaan Oromoo dubbachuu hin danda'u ni dhiibban dubbachuu hin danda'u. Waan ta'eef garuu annaa gala wanni inni afaan Oromoo dubbannee akkaan hin dhageenyeef. Waan inni dubbachuu jiru kan hin dhageenyeefi afaan kasaa dhiisee afaan biraatiin fayyadamee obseetiin obsi daangaa qaba. Obseetiin dadhabee jechuu obsi kun daangaa qaba. Dadhabeen jiraan amma. Bakka amma naagee jiraan ilmaan isaatti sarara booda hin guddisu. Dhaannaaf dhaadachu jira inni yookaan immoo kan iccitii isaan baasneef kanaan gartee na doorsisaa jira. Afaan isa jalaa waan inni dalagu baruun kana dhiiseeti afaan inni hin beeknetti fayyadamaa jira jechuun. Annama akkanaa saree takka argeen beeku. Saree afaan ifii dhiisee afaan namaatiin ol ba'ee nadhaadata. Siigalee afaan keetiinuun dubbattu moofaa iccitii sirra baree ilmaan keessirraa gannagee deema. Ati afaan Oromootiin dubbachuu baattus ilmaan kee naqamu waan afaan ol. Naqa qofaan ilmaan kee. Akkanan ilmaan kee guddisuufi afaan biraatiin haasofitee dhalaa wajjin akka fedhe ta'u jirtu. Siigalee ammoo wanni biraa tanii si wajjin dubbatu takka hin jirtu. Eegaatis karaa kanaan dhufte anillee ilmaanuma kee kana gartee miti kennaqeetiin itti cufee biraa deema. Fadhanaa dhumanii fadhanaa guddatanii. Atuu wanni darbitee deemtee ta biraa garaa keessatti qaalaa biraa deemu jirtuufu numa hori rabbiin numa hori siin jee malee guddifadhu siin hin jenne yookaan immoo garuma kaa'e deemi siin jee guddisi siin hin jenneet. Guddisuufillee dandeessu nama gartee abbaan ilmoo ifii takka nu guddisee bakkaan ga'ee isii sanillee waan faayidaa akka ta'utuuf yookaan barsiisee yookaan immoo akka isiin waa dalaytu goosisa. Ati immoo mataan keetu ati nama waan sodaanne ta'eetiifu nama waan sodaanne mataan isaatu soda jedha. Ati aadoo nama gartee su gorsu barbaadda. Kuni na dhibe intaltummaan gartee ati jaartiin qabdu jettee gaafattu sanii
intal kootu anaa sitti himaa. Ati maaliin na caaltaati? Wanni na caaltuun takka hin jirtooti. Akka kiyyaatti dhalaa akka tiyyaatti. Hooma feeteenu waan takkaan nan caaltu. An dhala akka teetii waan hin ta'eef. Sanuu aaga dhuftee jaarsanii qabdaa jettee gaafatta. Shabaabni nu dachii rabbii guutee jira. Gartee ka jaartii hin qabne hoo ka ilmaan hin qabne hoo dachii rabbii dhiira. Barbaaddattee heerumuu barbaannaan. Ammoo kana ka ifiifuu gartee ilmaaniif jaartii jiruudhaan gatee biraa deemu jiru kana jaartii qabdaa jettee gaafatta. Inni naaf ilmaan kee jiruudhaan nu gatee deemu jira. Sini galee jira miti. Saniifuu ati amma maaliin na caaltaaf seela dattee? Ana bira dabreeti dhalaa meeqaan tamti taphachaa jira? Beera meeqa? Inni jaarsa beeraa hojaniin yookaan immoo abbaa beeraa hojaniin ittiin xiqqaatu. Ittiin guddatu yaani itti xiqqaata jechuu barbaadeeti. Raajoo jechuun abbaa beeraa yookaan immoo korma beeraati. Nama gartee jaartii fi jiruun ajjeese isin jaartii qabdaannaan jaartiin qabuu jee. Anaaf ilmaan isaa jiruun nu dhabamsiiseeti hin qabuu. Ani ganaan fuudhu deemaa. Jeeni jechuun nun dalagadhaa jaasa. Maal dalaga ta'u? Intalli irraa teetitti hin taphatin atis kaisee yala daddeebi. Inni umrii isaanii dalagadhuma jee dhalaa sossoba malee inni umrii isaa dhaluma naggata malee dalagatee hin beeku. Nagganni isaa dhala yoo jennees hin fokkisu dhala naggata waan ta'eef malee inni naggata gartee namni dalagatee bulusan hin qabu jechuudha. Amma atis yoo si fuudhee karaan kee haruma kiyyaa fi haruma hilwaati. Anaaf hilwallee amma hilwaallee ni haalleen godhanne garuu ni fuudhaadhaan mana san jirti ni haalleen godhanne. Isii san dhiiseeti sittillee kutee sirraan illee ta biraa bira jiraa jechuun amma inni. Nama dalagatu miti inni nama gartee dhalaa naggatu. Dhalaa gurraatti, diimtuu, gabaabduu, dheertuu akkasi gaafatte. Guutuu si adda baasa malee amma inni waa'ee naggadataa osoo keesha isaa akka harka keessee keeshi isaa wanta kan qabu jechuudha. Waan gartee bishaanii dhuguun qabu yaani yaada jiru. Saniin an nan galchu saniin an galchu amma. Fedhu dalagata. Fedhu dhiisa. Saniin an taasaa ati an tasaa. Dhaadatee aadoo ilmaan isaan irra gatee kootu ilmaan kee firodhu jeeni calma jeetuma viidiyooti jedha geeffatee cal jee arrammoo dhalaa wajji si jaaladha bakka naa qabda jee ol ba'u minaan hin juutuuni maali isin warqiidha moo maali isin tanuma qofa danaa baasa raajuu isin dhalaa akka tiyyaatii miti. Ilmaan makee bichaa narraa taqabbaladhu. Ilmaan kee dojii hanga yoomin ciqqadhaa si oolan. Anis lubbuun tiyya rahaa na feeti. Akkuma ati gartee beera shammaddu kanatti anillee lubbuun tiyya rahaa na feeti jechuudha. Rahaa qalbii takka ni beeytaami rahaa san na feeti amma. Ati immoo calmattee beera naa shammadini kootu ilmaan kee guddifadhu. Kootuuti ilmaan kee guddifadhu waan isin jiru qabu. Ati bara amma gartee anaatu nama siin jaa malee ati immoo namallee miti. Nama miti ati kabajaallee hin qabdu ati. Naaf ilmaa kabajaa waliin qabuun illee waliin nu nayxee sababii kanaaf isillee walis seennee intala kabajaa wajjin qabnu kabajaa wal dhorkine jechuudha. Wallollee walitti aarree jechuudha. Sababa keeti kun hundi anammoo inni sinjuuta kan jirtu laal duraan lubbuun jirtaa hun seene ni duuteen see duraan lubbuun jirtan seene. Yoo lubbuun jiraatte ammoo si argeen jira lubbuun jirta beerumeela deemu jirta karreetti dhahitan jiru. Lubbuun tee amma beeruma taatee jirti waati beera harka jirta wan bakkeetti jirtu sun jirtu. Eenyuma jirta. Ammoo inni si gaafadhu ni kuma kiyya bicha harkaaf harkarratti kana kannitee nagatti naan jettu waa'ee kee gartee sila waa'ee keetti kaan akkanatti hin tuyin. Ati nama sani jee ko bakkaan sitti hin laanne waliin si gaafachuu dhufa waraqaati je bicha. Akka raajuu kana waan hin jaaladhee kan raajuu sitti fakkaatin jaalalateeti miti. Gubaati na gubdeetu kana na dubbisiisa malee si jaaladhee osoo hin ta'in gubaati na gubdee ilmaan narra facaastee gubaasantu na dubbisiisu jira malee